maqaa ilma maqaa hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Egaa maatii fi hordoftoonni Dungoo Miidiyaa yeroo darbe akkuma yaadattan mata duree miira namummaa jedhu kutaa tokkoffaa isaa ilaallee turre. Mata duree san jalatti torbaan har'aa nama jechuun kamitti ibsamaa, maal jechuudha, akkamiidha kan jedhu kitaaba qulqulluus jecha abbootii keenyas fudhannee waan tokko tokko ilaallee turre. Har'a immoo kutaa lammaffaa fi kutaa isaa dhumaa miira namummaa kan ilaallu ta'a. Guyyaa har'aa qabxiin xiyyeeffannaa keenya egaa koomentiin tokko tokko nu gaa'eeru qabxii lama ijoo kaasuudhaan mata duree isaa gaggabaabsinee kan xumurruudha kan ta'u. Egaa akkuma yaadattan har'a immoo kan ilaallu qabxiiwwan ijoo ta'an waan lamaadha. Tokkoffaa namni uumamtoota biraatirraa maaliidhaan adda kan jedhu hamma tokko kaasnee ni ilaalla. Lammaffaan immoo sun akka ta'u namni uumamtoota biraatirraa wantoota adda isa taasisan san immoo qabatee hanga dhumaa akka deemu maal gochuu qabaa, maaltu ta'uu qabaa kan jedhu qabxiilee tokko tokko kaasnee kan ilaallu ta'a. Qabxiiwwan ijoo guyyaa har'aa ilaallu lamaan kanaadha jechuudha. Maatii Waaqayyoo nu jalqabsiisee akka nu xumursiisu hayyama isaa nuuf haa ta'u ameen. Egaa ilmi namaa akkuma eenyullee uumamaadha. Uumamtoota jiran keessaa garuu wanti adda isa taasisu wantoonni dubbiiwwan ijoon tokko tokko jiru. Isa keessaa inni tokkoffaan ilmi namaa adda kan jennu uumamaan Waaqayyo yoo uumu ilma namaa wantoonni inni adda ittiin godhee uume keessaa inni tokko uumama isaatiin kan nama fakkaatu hin jiru. Qabxii jedhu kaasnee kan ilaallu ta'a. Namni uumama isaatiin adda. Waaqayyo yoo ilma namaa uumu uumamtoota biraatirraa wantoota tokko tokkoon adda taasisee uume. Wanti ilmi namaa adda ittiin ta'e kun immoo nama uumamtoota biraatirraa kabaja addaa akka qabaatu, ulfina addaa akka qabaatu, bakka addaa akka qabaatu wantoota isa taasisanidha. Kana yeroo darbes kaasnee ilaallee jirra. Seera uumamaa boqonnaa 1:26 irratti Waaqayyo ilma namaa akka fakkeenyaaf bifa isaatti akka uume innumti mataan isaa himee dubbatee jira. Akka fakkeenyaa fi bifa keenyatti yaa uumnu jedhee jechuudha. Amma uumamtoonni karaa sadiin uumaman akka walii galatti. Karaan tokko Waaqayyo yaaduudhaan oduun dubbatiin oduun hojjetiin yaaduudhaan kun kanaa ta'u dubbachuu Waaqayyootiin uumame immoo jira. Karaa biraatiin uumamni dubbachuu Waaqayyootiin immoo uumamee jira. Waaqayyo kunaa ta'u jedhee dubbatee ta'e. Kunaa ta'u jedhee dubbatee ta'e. Seera uumamaa barumsa seera uumamaa keessatti barannee jirra. Barumsa seera uumamaa keessatti sadaffaan hojiidhaan uumame. Sadaffaa yaadee uume, lammaffaa dubbatee uume, sadaffaa hojjetee uume. Guyyaa jimaataa ganama uumamtoota hojjetee uume keessaa ilma namaati. Ganama sa'a 3 yoo uumu immoo ilma namaa uumamtoota biraatirraa adda godhee of fakkeessee bifa isaatiin akka fakkeenya isaatti uume. Ilmi namaa waaqa hin ga'u garuu waaqa fakkaata. Bifa waaqaa qaba. Akka fakkeenya waaqatti uumame. Amala waaqarraa akka hiratu hayyamamee fi uumama uumameedha. Uumamni waaqa kophaa isaa uumamtoota biyya lafaa kanarra jiranirraa
adda ta'ee fakkaatu nama duwwaadha. Maallaqni amma irratti wal finnu, qabeenyi irratti wal finnu, aangoon irratti wal finnu, uumamtoonni kuuwwan 21 hundi isaanii waaqa hin fakkaatan, bifa waaqaa hin qaban. Nutuu bifa waaqaa qabaa jechuudha. Bifa waaqaa qabna. Bifa waaqaa. Waaqa fakkaanna. Kanaafidha nama akka waaqatti bakka bu'aa waaqaa goonee kan yaannu. Kanaaf hiriyaa kee ijaan agartu kan hin jaalanne waaqa kee ijaan agartu hin jaalattu jedha. Fakkeenyummaan inni mataan isaa waaqayyo yoo dubbatu jechuudha. Nama yoo waa jettee arrabsitu xiinxaluu qabda, ilaaluu qabda. Because karaa biraatiin waaqa walitti bu'uutu jira waan ta'e. Waaqa walitti bu'u wal loluutu jira waan ta'e. Kanaafuu dubbii ijoon tokkoffaan ilmi namaa uumamtoota biraatirraa adda isa taasisu bifaaf fakkeenya waaqayyootiin uumamuu isaati. Kuni nuuf kabaja. Kun nuuf ulfina. Agartanii? Kanaaf keessa namaan beektu keessa qabdee nama ilaalti. Namni ortodoksiis haa ta'u, musliimas haa ta'u, namni nama ta'ee hanga jirutti ilaalcha siyaasaa isaatiin, ilaalcha amantaa isaatiin, qabeenya isaatiin, afaan dubbatuun, aangoo qabuun, gosaan, gareedhaan, gooxiidhaan odoo addan bahin namni nama ta'ee gaafa uumame san bifaa fi fakkeenya rabbiitiin uumame. Bifaa fi fakkeenya rabbiitiin. Kanaaf hiriyaa kee jaaladhu, diina kee jibbi kan jedhu dhageessee jirtaayi. Hiriyaan kees nama, diinni kees nama. Yesus Kiristoos miila kan niqee Yihuudaadhas miila kan niqee duuka bu'oota kaawwan biraas. Yesus Kiristoos irbaata kan nyaachise Yihuudaas irbaata kan nyaachise duuka bu'oota biraas. Garaagarummaa Yihuudaaf immoo duuka bu'oota biraa gidduu jiru hin beektu. Kanaafuu namni kabaja. Amantaa isaa osoo ilaaliin, gosa isaa osoo ilaaliin, qabeenya isaa osoo ilaaliin dura nama wal qixa akka ilaaltuu fi akka jaalattu kasi taasisu uumama isaati. Kana gaafa cinaatti gatte waaqaan hojiin kee sirrii miti akka jechuuti. Waliigalee yoo tuffatte, yoo darbatte, yoo dhiibde, yoo gadi qabde, yoo boojite, yoo garbicha taasiste waaqa maal jechuu isaati? Ati nama kana anaa gadi gootee uumte, ani akkana inni akkana akka jechuuti. Hojii waaqaa namarratti hojjetame sirrii akka hin taane akka haasa'uuti. Kana immoo kitaaba qulqulluu irratti wangeela Luqaas boqonnaa 18 irratti namichi Fariisichii fi namichi qaraxa funaanu sun waaqa fuulduratti dhaqanii waan isaan jedhan dhageessan. Namichi Fariisichi waaqa fuuldura dhaabbatee, Kiristoosii fuuldura dhaabbatee ani jedheen. Namichi qaraxa funaanaa sun, gibira funaanaa sun achuma jira. Lamaanuu bakka tokko dhaabbatanii bakka jiranitti Yesus Kiristoos fuulduratti namichi Fariisichi sun maal jedhe? Ani dallanaa miti, ani ajjeesaa miti, ani shororkeessaa miti, ani sagaagalaa miti, ani kanan argadhu hundumarraa kurnoo nan baasaa, ani torbaanitti guyyaa 2 nan soomaa, akka namicha qaraxa funaanu kanas miti ani jedhe. Agartanii achumatti uumaa isaa fuulduratti nama san ofii gadi xiqqeesse. Dabareen namicha qaraxa funaanuu sun geenyan immoo namichi qaraxa funaanu nama qalbiin isaa cabe waan ta'eef maal jedhe? Ol jedheetu waaqayyoon ilaaluu hin dandeenye, ana cubbamaa kana fayyisi jedheeni jedhe. Garaagarummaa namoota gidduu jiru agartanii kuni Fariisichi akka nama qaraxa funaanuu kana hin goone jedheeti nama qaraxa funaanu san tuffatee ofii gadi godhee ofisaa ol godhee of nama rabbii godhee of nama seera qabeessa godhee nama kanammoo nama tuffatamaa godhee waaqatti dhiyeesse. Lamaanuu kan uume fuulduratti. Ijoollee keessa fuulduratti si namachuu jechuudha. Ijoollee lamaa keessa fuulduratti hin taa'u hin ta'u. Ijoolleen isin fudhattu eebbifamtoota taate isin fudhattu.
فدت سو مالتي عزايند دي أباني إجولة إسا غاري سرت بيكا هولا فريسا سرت الدباسي بيكا أتما مالجل لكي سينما فريزيتشا نما كان تفتر نما أوفيلالي أوفتينتالي أني شبما دا نغاقي سينا بسي جري كانتو بفمي غرمنا دي بي جري نمني ألفاتا دا نمني كبجما دا غراغرمان جدو كينيا جيرو كان أمما سالا دوادا سالا قفا كان أمما natural diversity iraf dubara ta'u saala qofa kuwwan immoo diversity yookaan garaagarummaa adeemsa keessa itti abboomaa deemni fakkeenyaaf afaan fakkeenyaaf aadaa fakkeenyaaf qabeenya fakkeenyaaf iddoo itti dhalanne itti kunniin adeemsa keessa garaagarummaa gidduu keenyatti uumamaniin kunniin garaagarummaan gidduu keenyatti jiran kunniin bareedina faaya keenya malee namummaa keenya tokko ol tokko gadi jettee qabxii ittiin madaaltu miti namni eenyullee yaa ta'u bareedaa bifaa fi fakkeenya waaqatiin uumamedha yeroo tokko tokko waanuma amantaa nu hordofneef rakkatee karaarra nama jiru ittiin kennin hin gargaaru hiriyaan godhan ittiin dhiyaannu gaafa gaddaa bira naabbannu gaafa gammachuu bira naabbannu kuni dogongora hojii waaqayyoo sirrii miti nama jechisiisu kun immoo gaabbillee namaa kennisiisuu baachuu danda'a hayyama dhiifamallee namaa kennisiisuu baachuu danda'a hojii waaqayyoo keessa ilmi namaa galuu qabu waaqa fuulduratti hamaan hin jiru waaqa fuulduratti fokkataan hin jiru hunduu gaariidha jedhee jira waaqayyo eeyyan hin beeka waan ta'eef nuyiif bofti hamaadha malee waaqa biratti uumaa isaa hojii isaa ta'ee hamaan hin jiru gaariidha hunduu gaariidha kopummaa ilma namaa malee jedhee jireen akkas jedhe kanaafuu maatii waaqayyoo qabxii ijoon ilma namaa uumamtoota biraa irraa adda isa taasisu tokko bifaa fi fakkeenya waaqayyootiin uumamuu isaati. Inni lammaffaan qabxii ijoon ilma namaa uumamtoota biraatirraa gargar isa baasu ilmi namaa uumamtoota biraatirraa kaayoo herreegame shallagame qophaa'eef uumame malan siin jedhee kaayoodhaaf uumame kaayoo qophaa'e hojii qophaa'e akka hojjetuuf uumame kaa qulqulluun Phaawulos Efesoon boqonnaa 2:10 irratti maal jedhe duraan dursee hojii qopheesse keessa akka deddeebinuuf Kiristoos Yesuusin uumamne jedhe raajichi Hisqeelis dursee maal jedhe ergamoota wajjiniin waaqayyoon akka galateeffatuuf waaqayyo Addaamii fi ilma isaa uume jedhe waaqayyo Addaamii fi ilma isaa uume Addaamii fi ilma isaa maal akka godhuuf ergamoota wajjiniin waaqayyoon akka galateeffatuuf galateeffachuun hojii dura jiruudha uumama ilma namaa dura zabana ergamootaa hojii jiruudha zamana ergamootaa dura hojii jiruudha ilmi namaa raajichi Hisqeel ergamoota wajjiniin waaqayyoon akka galateeffatuuf waaqayyo duraa ilma namaa Addaamii fi ijoollee isaa uume inni jedhe qulqulluun Phaawulos immoo hojii gaarii duraan dursee qopheesse san keessa akka deddeebinuuf Kiristoos Yesuusin uumamne jedhe uumamni akkanatti kaayoo ifa ta'e ifa galaa ta'eef uumame hin jiru kuni waaqayyo hagam ilma namaa akka jaalatu hagam ilma namaa akka inni kabaju akka jalaan banne akka jalaan duune beekee soodon beekinis akka isa wajjiniin walin lolle hojii hojjechuu qabu hojii mirga isaa dhaabbachiisu hojii mootummaa isaa dhaalchisu adda baasee akka humna isaatti herregee shallagee uumame ilma namaati
mirga waaqayyoo dhaabbachuuf filannoo keenyadha malee waaqayyoo mirga koo dhaabbachuuf kanuma kana hojjedhaa ulaagaa kana guutaa. Sagalee misiraachoo eebbifamtoota abbaa kootii jedhu dhaga'uuf ulaagaa kana guutaa. Hojii kana hojjedhaa. Hojii kana hojjettanii gaafa xumurtanii isin mirga koo ni dhaabbattu, arjummaan koos ni baay'ataa, araarri koos ni baay'ataa. Kanaan qatee duuka bu'oonni ergamoonni isinii guutuu akka isin gargaaraniif kan ergaman ergamootadha jedhee hojii ilmi namaa hojjechuu qabu dursee qopheessee kaayyoodhaaf hojiidhaaf uumama kabajaan uumamedha ilmi namaa. Ordinarii miti ilmi namaa. Uumama xiqqaa miti ilmi namaa. Akkasitti herreegamuu shallagamuun qabu. Waaqayyo karoora beekamaa fi fagalaadhaa, hojii beekamaa fi fagalaadhaa uumedha. Inni sadaffaan uumaan aangoo uumamtoota dura uumaman irratti qabudha ilmi namaa. Amame gaafii tokko sin gaafadhaa just aadaadha safuudhas eeyyen. Hangafni quxusuun hangafa kabajuudhaa qaba miti eeyyen. Quxusuun hangafa kabajuu qaba. Kan ilma namaa garuu faalladha. Faalladha. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irraa qabdanii yoo dubbistan Waaqayyos jedhe baay'eedhaa biyya lafaa tana guutaa bitaa gizuwaati. Uumamtoota guyyaa sanbata guddaadhaa hanga kamisaa uume irratti aangoo kennee fi guyyaa jimaataa uumaan inni uume nama. Inumaa jaynata akka eegu, akka kunuunsu, akka bareedu, akka bareechisu, akka eegu, akka tiksu. Ilma namaa uume jaynata gashe. Kan samiirra balali'an, kan bishaan keessa jiran, kan lafarra jiran irratti gooftaa godhee, mootii godhee uuman inni uume ilma namaati. Ilmi namaa gooftaa biyya lafa kanaati. Mootii biyya lafa kanaati. Akkamitti gooftaa mootii biyya lafa kanaa biyyi lafaa akkanatti raaktiin gaafii ta'u qaba jechuudha. Qulqulluun Phaawulos maal jedha? Wanni hunduu na hayyamamee jira. Tokkollee garuu narratti hin bilisoomuu jedha. Narratti hin hangeffamuu jedha. Hunduu hayyamame. Maallaqni nu hayyamame. Horiin nu hayyamame. Manni nu hayyamame. Aangoon nu hayyamame. Kan nu bitu, kan nu qajeeshu, daareekti kan nu godhu garuu hin jiru. Nutu isaa ol amma kan rakkanne uumamtoota irratti hangeffamnee gadi taane. Horiidhaa qarshiidhaa gadi taane wal nyaanna. Aangoodhaa gadi taane. Qabeenya gadi taane. Agartanii? Irraa ol ta'uu keenya irraanfannee garbicha taane. Kana qulqulluun Phaawulos bilisummaan foonii keessan deebitanii garbicha akka hin taane akka isin hin goone of eegaa jedhe. Bilisa ilmi namaa. Bilisummaan kun garuu garbummaadhaa isa saaxilaa jira. Garbummaadhaan bar deebisee isa saaxilaa jira. Bilisummaan kun odoo restrictioniin jiraate ilmi namaa ajjeesu. Odoo restrictioniin jiraate ilmi namaa natu. Odoo restrictioniin orkaan jiraate orkaa dirqisiisa jechuudha. Akka nama ajjeesteen odoo si ajjeese. Akka nama arrabsituun odoo afaan kee cufe. Waaqayyo namni kana hojjetu bilisa ilmi namaa gaariis hojjechuuf hamaas hojjechuuf bilisa. Bilisummaa qaba. Bu'aa hojii isaa garuu fudhachuun dirqama. Agartanii? Bu'aa hojii isaa adabbii hojii hojjeteen yookaan immoo badhaasa hojii hojjeteen fudhachuun mirgaa miti sun dirqama. Dirqama. Ilmi namaa biyya lafaa kanarratti gooftaadha. Ilmi namaa biyya lafaa kanarratti mootiidha. Mootiidha. Uumamtoota dura uumaman hinumaan bar maal jedhu foon ergamootaa uffachuu Waaqayyo hin barbaanne. Foon keenya uffate boodallee hin kaasne. Aangeffamaadha ilmi namaa biyya lafaa kanarratti. Aangeffamaadha. Kana qulqulluun Phaawulos maal jedhe? Dubbii xiqqittii waa'ee gaa'ilaa dhiisati
nuyi ergamoota irrattu biyya lafaa irrattu ni murteessinaa jedhe. Hanga waaqa fakkaannu hanga seera waaqayyoo kabanyee deddeebinetti nuti biyya lafaa irratti aangoo murteessu ergamoota kan jedhaman seexanaa fi hordoftoota isaa irratti murteessu aangoo nuu kenna. Seexan akka baasan duuka bu'oota aangoo kennee jedha. Aangoo kenne. Qotileen nu irratti wal nyaannu, lafti nu irratti wal nyaannu, qabeenyi irratti nu wal nyaannu aangoo kana hin qabu. Hin qabu. Qabeenyi irratti wal nyaannu fooqii nu ijaarsisuu danda'a malee mootummaa Waaqayyoo nu dhaalchisuu hin danda'u. Aangoon irratti wal nyaannu kun masaraa mootummaa nu gashuu danda'a malee mootummaa Waaqayyoo nu gashuu hin danda'u. Hin danda'u. Gartanii? Kanaafuu namni kabajamaa akka ta'e ilaala. Amma yeroo tokko luba ta'anii mootota biyya lafaatti yoo hinaaffan baay'ee na qaanessan abbaa Izewil. Luba ta'anii mootota biyya lafaatti yoo hinaaffan aangoo samii irraa kenname qabatanii aangoo biyya lafaa ittiin hidhuu fi hiikuu qabatanii mootota biyya lafaatti hinaaffanii karaa rabbiin hin jaalannerra deemanii galuu warri barbaadan baay'ee nama qaanessu. Morma gad nama qabu. Ilmi namaa qabxii ijoon sadaffaan adda isa taasisu hangeffamaadha biyya lafaa irratti. Gabbuustanii kophee hin taane keessa taa'uun sirrii miti jechuudha. Inni afraffaan beekumsaa fi lubbuu hin duune bara baraa qaba. Uumamtoonni ergamootaan ala kana qaban immoo hin jiru. Waan ilmi namaa ergamootaan itti wal fakkaatu keessaa tokko uumama isaaniitiin beekumsaa fi lubbuu bara baraa qabaachuu isaaniiti. Kan sanirraa hafe uumamtoonni biraa yeroo dhalatan beekumsa hin qabanii lubbuun isaanii hanga jireenya isaanii biyya lafaa kana qofa. Qotileen tokko yoo du'u lubbuun isaas foon isaas wajjumaan. Ilmi namaa yoo dhalatu beekumsa wajjin dhalate. Kana Fariisonni Yesuus Kiristoos hin gaafi tokko gaafatanii turan. Warri wangeelli lallabamneef hin gaafatamuu gaafadumaa innaan maal jedheen? Seera Muusee laphee isaaniirra jiru. Naachuraalii egziistididha. Hin ajjeesin kan jedhuun bar seera uumamaa nama ta'uu keenyan laphee keenya irratti nu barraa'ee jirudha. Hinatiin kan jedhu seera uumamaa nama ta'uu keenyan tsillee laphee keenya irratti barraa'ee jirudha. Sobaan ragaan bahin hiriyaa kee akka mataa keetti jaaladhu hin sagaagalinii hin hatinii hin sobinii hin ajjeesinii waaqa kee malee waaqa biraa waaqeffatinii maqaa waaqa keetii akkanumaan hin waaminii sanbata waaqayyoo qulqulleessuuf yaadi. Ajeenyi kurnan waaqayyo Muuseedhaa kenne sun erga nuyi mana waaqayyoo ta'uun keenya labsameen booda tsillee laphee keenya irratti barraa'ee jira. Gaafa nama taane uumamaan naachuraal egziistididha. Kan tsillee bataskaana keessa akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Sun immoo mata duree mataa isaa qaba. Jecha barumsa hin ajjeesin jedhu ilmi namaa uumamaan beeka. Uumamaan hin beekuu yakka akka ta'e hin beeku akka nama gaafachiisu hatuunii akkana hin ta'u kun. Uumamaan. Uumamni akkanaan jiru. Kanaaf hin beeku sa'a abbaan gaafa cabse ollaan ija jaamsaa jedhan. Gaafa mataa keenyaa ofumaa cabsineet maaliif ija koo jaamsanii jechuun hin ta'u. Haga of kabajne nu kabaju. Haga of xiqqeessine qofaa miti kan nu xiqqeessan dachaa isaa nu xiqqeessu. Karaa argatan waan ta'eef. Kanaaf hin beeku karaa sareen banteen bineensi seenaa jedhu. Qaawwa sareen banteen bineensi seena. Qaawwa ofirratti banneen bineensi seena. Kanaafuu ilmi namaa kabajamaadhaa beekumsa qaba uumamaan lubbuun moonduune kan bara baraa qabu. Ergamoonnis qabu kana. Uumamni akkanaan jiru.
saba waaqayyo maatii waaqayyo uumamni akkana hin jiru uumamni akkana hin jiru kana laaluun baay'ee barbaachisaadha kana laaluun baay'ee barbaachisaadha kana laaluun inni kan biraaf dinqii immoo ilma namaa guutumaan guutuutti akka qoratameen xumuramne godhamee uumame ilmi namaa. Waaqayyo gaafa isa uumu guutumaan guutuutti eenyummaan isaa qoratamee akka bira hin geenye godhamee uumame. Iccitiidha jechuudha ilmi namaa. Maallaa iccitiidha ilmi namaa qorattee guutumaan guutuutti akka ittoo hojjettee akka biddeen tolchitee akka daabboo tolchitee sanitti qorattee bira ga'uu hin dandeessu ilma namaa. Ilma namaa. Amma maal jenne jalqabarra bifa fakkeenya isaatiin uumee jenne. Waaqa fakkaachuun akkamitti? Mee maal hin beekamu? Mee qorataa kamtu qoratee ilmi namaa gurraachi kun magaalli kun diimaan kun adiin kun akkanatti burraaburree ta'ee osoo jiru waaqa akkamitti fakkaata hundi isaa? Mee qoratanii akkamitti bira ga'an? Akkamitti bira ga'an? Maal jedhe? Mana bulmaata kootii jedhe. Waaqa samiif lafa kana diriirsee hin qaqqabamne kanaaf. Jalqabniif xumurri isaa hin beekamne kanaaf. Akkamitti mana isaa ta'ee waaqayyo keessa isaa bula? Mee akkami michisaa? Abbaa Riyaaqoositu waa'ee harmee teenya giiftii maaramii jedhe. Eenyu jedheetumanii si fakkeessaa jedhe. Eenyu jedhee si haa fakkeessume? Giiftii akkasiin hin jenne dubartoonni biraas giiftii jedhaman jiru. Jiru. Eenyu haa jedhu ammaan? Jedhee akkanumaan bakka haadhuma waaqa siin jedhaa jedhee. Mee qiddaasee galatoo maaramii yoo dhageessanii gosa libbee gidduu qiddaaseetti hin dhageessumi hin qorata abbaan Hiriyaaqoos harmee teenya giiftii maaramii. Ibidda samiidha lafa addunyaadha eessa goote mee gadaamessa kee keessatti bakka kam teechiste? Maggaarajaan kun garamiidha hangaarra damee akkamitti hammattee ibidda raajidha akkamitti qorattee bira geessa? Hagana iccitiidha ilmi namaa. Agartanii mana waaqayyooti ilmi namaa hojjennu maal jechuudha? Mee akkamitti ta'a kun? Akkamitti ta'a? Agartee amantaan waan hunduma caalaa kan jennu kanaaf callisteetuma fudhatta. Ilmi namaa mana bulmaata waaqayyooti hin fudhatta. Hin fudhatta. Gaafattu deebiin argattu akkamitti namni kun daa'imni kaa guyyaa uumamte irraa eegaltee mana bulmaata waaqayyoota akkamitti? Kanaaf ilmi namaa uumamtoota biraa wajjiniin hin madaalamu. Wanti adda isa taasisuu baay'eedha kan jennu kanaaf iccitiidha qorannee bira ga'uu hin dandeenyu. Agartanii namni haga danda'u nu beeka. Haga of barsiisne nu beeka malee haga nu of hin barsiisne humna isaatii ol nu qoratee nu beekuu hin danda'u. Hin danda'u. Akkanatti waaqayyo iccitii godhee uumaan inni uume hin jiru. Nu uume. Kanaaf dambarri waaqayyo waan sii godheefis waan sii hin gooneefis galateeffadhu kan jedhamu kanaaf. Because wanti naa hin goone jettu kan ijaan argitu kan lakkooftu wanti ati lakkaa'uu hin dandeenye ijaan hin agarre meeqatu jira kan waaqayyo sii godhe lakkaa'uu kan hin dandeenye. Akkumti itti uumamne kun waaqayyo akka isa galateeffannu nun taasisu wani biraa yoo hafe. Mee bineensa uumama sirriitti jibbitan san odoo fakkeessee sin uumee jiraate yoo. Fakkeenyaaf bofa fakkeessee odoo sin uumee jiraate. Yookaan immoo ji'a tokkoof bofa nu godhee deebisee odoo nama nu godhe. Yusii waaqayyo waaqa na dhorkate jettee irratti gungumtu miti.
wanni inni si dhorkate wanni inni si hin kennine hin jiru. Dhorkachuun Waaqayyoo kennuudha. Waan si hin jiraachisne, waan si hin gammachiisne, waan si hin malle si kennee yoo ati raakamtu si arguun Waaqaaf amala isaa miti. Waaqaaf fakkeenya isaa miti. Fakkeenya isaa miti. Kanaafuu Waaqayyoo qabxiilee nu muraasa kaasa. Waa'ee ilma namaa qoratanii uumamni isaa hagana gahaa jedhanii bira akka ga'uun hin danda'amne abbootiin keenya illee beeksisanii jiru. Gabaabumatti garuu barumsi barannu, sagalee Waaqayyoo dhaggeeffannu, taateewwan guyyaa keessatti jiruuf jireenya keenya keessatti deddeebi'an barumsa godhannee akka fudhannu eenyummaa keenya hamma tokko haga dandeenye baruutu nurra jira. Ani Waaqan fakkaadha. Kaayyoodhaaf na aangessee jira. Ani qoratamee na bira ga'uun hin danda'amu jenne of ilaaluu qabna. Abbaan gaafa cabse akkuma jedhame sana ati huccuu baastee qullaa kee deemaa maaliif natti kolfan maaliif na abaara akkamitti jetta. Kana sirriitti ilaaluun xuru. Miira namummaa keessan bayina. Namni miira namummaa keessa jiru seera heera Waaqayyoo eeguun isaaf salphaadha. Namni nama urgoofne garuu salphaa miti isaaf. Hin rakkata. Sirriitti rakkata. Kanaaf nutti ulfaate amma seera Waaqayyoo eeguun, seera Waaqayyoo kabajuun kan nutti ulfaate miira namummaa keessaa baaneet bifaan qofa nama fakkaanneet haga du'aa qofa bineensa jiraannu taane. Haga du'aa qofa bineensa jiraannu taane hiriyaa kee jaaladhuun eessaa gara sammuu keenya dhufa. Hin ajjeesin, hin sobin, hin hatiin eessaa gara sammuu keenya dhufa. Because amalli keenya akka beeladaa ta'e, akka itti nyaannu akka bineensaa ta'e, bineensa haga du'aa qofa jiraannu taane bifaan qofa Waaqa fakkaata. Amma karaatti deebi'uu qabna. Karaarraa miliqne kan jedhu kaasuu fi maatii Waaqayyo. Waaqayyo maqaan isaa bara baraaf kan ulfaate yaa ta'u. Araara biyya keenyaaf, addunyaa tanaaf, mana kiristaanaa keenyaaf, hunduma keenyaaf Waaqayyo nuuf haa kennu. Hojiiwwan gaggaarii bakka adda addaatti eegalaman milkaanii akka irraa fayyadamnu Waaqayyo nu haa taasisu. Maatiif hordoftoonni Dungoo Miidiyaa YouTube isaas subscribe isin gootanii jirtu. Warran goone akka godhan godhaa. Page isaas like, follows, share warran gooneef godhaa. Egaa akkuma isiniin jedhe Qidaamee Sanbata guddaa sagantaan keenya idilee akkanumatti itti fufa. Keessummoota adda addaa daddabalannee roobii immoo sagantaa tibbana dungoo qabna. Innillee akkanumatti kan itti fufu ta'a. Waaqayyo maqaan isaa bara baraaf kan ulfaate yaa ta'u. Ameen.